Kabro bilisummaa isaanii gonfachuu akka danda'an agarsiistedha. Kanaaf biyyoota Afrikaa hundaaf Itoophiyaan haadha. Lammiileen Soomaaliyaa Soomaliilaand irraa maaliif aariyamanii? Kanaaf oduu dabalatan waliin tura. An Asli Galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabanii pireezidantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi qala'iinsa jireenya furuun hojii joojet. Saahilewarq taarraa yaa'ii waliinii manmarii bakboota uummataa fi manmarii federeeshinii irratti argamuun kallattiin hojii mootummaa gara fuulduraatti dhiyeessite miidhaa jiru furuu fi irratti hojjannaa jette. Manneen marii kunneen bakka miirii uummataa itti mul'atuu fi bakka miirii uummataa itti calaqqeeffamu ta'uu qabaa jetti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa guyyaa har'aa bara hojii isaa ja'affaa yeroo jalqabetti jalqaba afyaa'ii taantuu fi afyaa'ii mana marichaa muuduun ture. Haaluma kanaan afyaa'ii mana maree duraanii ka ture obbo Taaggasee Caafoo ammas afyaa'ii mana marichaa ta'anii akka itti uffaniif yoo muudu afyaa'ii caffee Oromiyaa ka turte Adde Loomii Badhoo ammoo itti aantu afyaa'ii gochuun muudeera. Pireezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa ka turan obbo Aganyoo Tashaagar ammoo afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uun muudamaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa afyaa'iiwwan erga muudee booda manni marichaa kaadhimamaa ministeera muummee akka dhiyeessuuf ka gaafatame. Kan hordofuun teessoo gara caalaa paarlaamaa keessatti kan mo'ate paartiin badhaadhinaa Abiy Ahmad kaadhimamaa godhee dhiyeessuun filachiiseera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee yaa'ii waliinii manneen marii bakka bu'oota uummataa fi federeeshinii kanarratti argamuun kallattii hojii mootummaa gara fuulduraa dhiyeessaniiru. Ergaa dabarsan keessattis waggoonni muraasni darban biyyattiin kan itti qoramtee fi aarsaa guddaa kan itti kaffalteedha jedhan. Filannoon ji'a waxabajjii keessa adeemsifame rakkoowwan hedduudhaan qorame ka adeemsifame ta'us filannoowwan biyyattiin ammaan dura adeemsifte faana yoo ilaalamu madaallii hedduudhaan fooyya'aadha jedhan. Manneen marii kunneen bakka miirri uummataa itti calaqqisiifamu ta'uu qabas jedhaniiru. ምክር ቤቶቹ የህዝቡ ስሜት የሚንጸባረቅበት tarkaanfiiwwan dinagdee biyyattii kufaa jiru baraaruudhaaf fudhataman bu'aa argamsiiseera ka jedhan pireezidaantiin kun ta'us garuu hojii dhabdummaan qormaata ijoo ta'ee itti waan fufeef roga xiyyeeffannaa mootummaa barbaadudha jedhan. Qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufeef ka'umsa kataan fedhiin jiruu fi dhiyeessiin wal simuu dhabuu sirna qonnaa rooba irratti hundaa'ee sirna daldalaa waliin qixxoomnee sirreessuun hojii irratti xiyyeeffatamuu qabuudhas jedhaniiru. Hojii dhabdummaa fi qaala'insi jireenyaa qorumsa ijoo ammallee furmaata barbaadan ta'us eeran. በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች የሀገራችን ማይክሮ ኢኮኖሚ በማረጋጋት የተጀመረው እድገት ወደ ኋላ ሳይመለስ እንዲቀጥል የስራ ዕድል ፈጠራ በማስፋፋት gara fuulduraatti carraa hojii bal'aa uumuun qaala'insa jireenyaa uummata miidhaa jiruuf fala kaa'uun guddina waliigalaa fiduuf mootummaan haalaan hojjeta. Qaala'insa jireenyaatii fi fedhii fi dhiyeessiin wal madaaluu dhabuun qonni rooba irratti hundaa'ee fi kaan sababoota ijoo turan jedhaniiru. ተግዳሮቶች የገጠሙ ጉድለቶችን በፍጥነት በማረም humnaa fi meeshaa waraanaatiin aangoon argamu kana booda akka hin jirre himuun aangoon biyya kana keessatti ka argamu fedhiif sagalee ummataatiin dirree dorgommii nagaa irratti seera hordofee ta'uu qabas jechuun dhaaman. ንጹሃንን በማሸበር የሚገኝ ስልጣን humni biyyaa fi uummataa ol ta'e jiraachuu hin qabu. Uummanni nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee isaa bahuu qaba jechuunis dhaamsa dabarsaniiru. Seenaa dhiigaan barraa'e qalamaan jijjiiruun hin danda'amu. Walabummaaf kabaja biyya keenyaa waan tuqurratti eenyu wajjininu walii hin gallu jedhan. የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዲሞክራሲው መንገድ waliigalteen biyyaalessaa gara bal'ina waliigaltee wal kabaj marii fi falmii nagaa deemsuu gaafata. Kanaan alatti ammoo warra miidhaman bayyanachiisuus barbaachisa jedhan qondaalli kun. Waliigalteen biyyaalessaa biyya kana keessatti akka jiraatuuf hawaasni hundi gahee laayyoo hin taane bahu akka qabus dhaaman. Dippiloomaasii biyyoota ollaa wajjinis hariiroo fayyadamummaa waliinii fi obbolummaa of keessaa qabuun ka hojjetamu ta'uu himan. Kanaan alattis dhimmoota fayyaa hawaasummaa, fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaa, dhimma hidha laga Abbayyaa fi dhimmoota biyyattii biroo irrattis kallattii hojii gara fuulduraa biyyattii ibsaniiru pireezidaant Saahilewarq Zawudee. መብትና ግዴታን በማገናዘብ ሊንቀሳቀስ ይገባል። Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad sirrundeeffamaa mootummaa paartii badhaadhinaa gaggeeffamaa ture irratti waggoota dhufan keessatti dogongora keenya sirreessinee biyyabduu dhaloota Tigree dhalchiisuuf hojjannaa jedha. Ministeerri muummee Abiy Ahmad Itoophiyaan isan hin dagatti jechuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa haal qabatamaa jiruun aarsaa lubbuu kafalaa jiruun galata qaban ibsuun haasaa isaanii eegalan. ግልጽና ተአማኒ ምርጫ በማካሄድ ህዝባዊ ቅቡልነት ያገኘ መንግስት በምንመሰርትበት ታሪካዊ ቀን ከፊታችሁ ቆሜ ንግግር ለማድረግ ያበቃኝን ፈጣሪ አስቀድሜ ላመሰግን እወዳለሁ።
Jalqaba guyyaa seena qabeessa sirna hundeeffama mootummaa filannoo ifaa fi fudhatama qabuun dhufee yeroo geggeessinu kanatti fuulduratti dhiyaadhee haasaa gochuu danda'u koof waaqan galateeffadha. Yeroo murteessaa fi qormaataan guutame kanatti weeraraa fi haleellaa xiinsammuu uummataa fi biyyattii irratti qiyyaafate qolachuun aarsaa guddaa kafalaa kan jiran raayyaa ittisa biyyaa humnooti nageenyaa fi uummata keenya hundaaf kabaja guddaan qaba. Biyyi yeroo humni ishee hanqatu guutuu addunyaatti kadagalee taataniif lammiileen Itoophiyaa fi jaallattoonni Itoophiyaa galatooma. ለደረሳችሁላት አቅም ባነሳት ጊዜ ምርኩዝ ለሆናችኋት በመላው ዓለም ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ በሕዝብና መንግስት ስም የከበረ ምስጋናዬን ላቀርብ እወዳለሁ። waliigalan alagalan jechuuni dubbii mammaansa Oromoo qabanii ka dubbatan ministeerri muummee Abiy Ahmed marii biyyaalessaa qaamni ilaallatu hunduu keessatti hirmaatu geggeessuun rakkoo jiru furuuf akka hojjetan himan. ልዩነታችንን አክብረን ህብረ ብሔራዊነታችንን አጠንክረን ወደ ከፍታ የምንተምበት ጊዜ ይሆናል። ገራገሩማ keenya dhiphisuun marii biyyaalessaa hunda hammataa ta'e ni geggeessina. Kanneen kana keessatti hirmaatan humnooti mariin rakkoo keenya furra jedhanii amanan hundadha. Jireenya biyyaaf warra balaa ta'an dura dhaabbachuun kutannoo keenya. Qaama nageenyaa fedhii biyyaalessaa fi nageenya akkasumas daangaa biyyaa eegu cimaa ta'e ni ijaarra. Gama dhiibbaa dippiloomaasiin hariiroon biyyoota biroo waliin qabnu gaarii akka ta'u murannoo qabaannus garuu dantaa fi birmadummaa biyyaa haala dabarsee kennuun ta'uu hin qabu. Biyya fedha biyyaalessaa ishee eeggattee jiraattu akka taatuuf ni hojjenna. Hidhi haaromsaa humna lammiilee Itoophiyaa walitti hidhe qofa osoo hin taane naannolee kaaniifis abdii kan ta'edha. Hidha kanas haaluma karoorfameen xumurra. Biyya gara badhaadhinaatti geessuuf dinagdee keessatti hojiilee hunda galeessa hojjechuu barbaachisa. Qaleensa jireenyaa amma mudateen namoonni galii gadi aanaa qaban rakkoo hamaaf saaxilamuu ni beekna. Mootummaan haaraan xiyyeeffannoo kennee ka hojjetu keessaa tokko rakkoo qaleensa jireenyaa furuudha. Uummata rakkoo keessaa baasuuf waan eegalle xiyyeeffannaan xumurra. Malaammaltummaa fi hanna hambisuuf kutannoon hojjenna. ሌብነትን እንደ ቀላል ድክመት ሳይሆን እንደ ከፍተኛ የደህንነትና የህልውና አደጋ በማየት በቀጣይ ዓመታት ትልቅ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። Adeemsa keessaa dogongorii mudachuun waan hin oollee ta'uu ka'eeran ministeerri muummee Abiy dogongor jirsirreessuun badhaatee dhaloota garii dhalchiisuu fi kutannoon hojjannaa jedha. Waan karoorsan akka milkeessanis uummataaf wadda galan. ስህተቶቻችን አርመን በአዲስ ሐሳብ በአዳዲስ እይታ ትውልዱን በሚመጥን አካሄድ ዘመኑን በሚዋጅ ቅኝት ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ለማስረከብ dogoggora keenya sirreessine biyya gaarii dhaloota egeree dhaalchisuuf hojjenna. Waggoonni 5 dhufan hojiilee amma dura eegalle kan firii isaanii itti arginu ta'a. Waggoonni dhufan jechi Itoophiyaa jedhu kan hin injifatamne jechuu akka ta'e yeroo itti agarsiifnu miidhama isheerraa yeroo itti bayyanattu ta'a. Itoophiyaan awwaara ishee ofirraa dhadhaattee yeroo kaatu humni kamuu fuuldura ishee hin dhaabbatus. Waggoota dhufan keessatti abdii keenya bal'ifne qormaata keenya xiqqeessine badhaadhina biyya keenyaa ni milkeessina. እድሎቻችንን አሟጠን ፈታኞቻችንን አሸንፈን የሀገራችንን በብልጽግና ጎዳና የምናስኬድበት ዘመን ይሆናል። Dhaggeeffattootteen amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii lammiileen Suudaan kibbaa fi Yuugaandaa biyyoota walitti imaluu fi viizaan hin barbaachisu jedhan. Kun erga biyyooti kun lamaanii ulaagaa hawaasni baha Afrikaa kaa'ee hordofuu eegal. Biyyooti hawaasaa kan jala jirtu kaanii Keenyaa, Tanzaniyaa, Ruwaandaa fi Buruundii. Ministeerri muummee Soomaaliyaa lammiileen biyyisaa Soomaliilaand keessa baafamuun waan nama gaddisiisu ta'uu hima. Soomaliilaand dilbaataa namoota dhibbaan lakkaa'amu lammiilee Soomaaliyaa jechuun biyya baase. Mohaammed Roobleen namoonni baafaman kun daldaloota, jaarolee, dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsa. Liibiyaa keessatti yakki waraanaa fi yakki dhala namaa irraa raawwatamuu malaa jedha gabaasni UN. Gabaasichi humnoota waraanaa biyyattii keessatti hirmaatan hundirraatti yakka mure. Eegi bulchaan duraanii Liibiyaa Mohaammed Gaddaafiin kufee biyyattiin taknaga hin horan. Yoo xiqqaatee loltooti 8 Burkina Faso keessatti ajjeefamuu himan. Haleellaan buufata loltoota kan irraa raawwate isaan galaafachuu ibsan garuu qaamni gaafatamummaa fudhate hin jiru. Bara 2015 irraa kaasee biyyattiin garee jihaadiin rakkachuu himan. Biyya Afrikaa kibbaatti torbaanota jidduutti kantiibaan magaalota lama balaa konkolaataatiin du'an. Kantiibaan magaalaa Naaleedii kalee balaa konkolaataa erga inni kaduu yoo ta'u torbee 3 dura immoo kantiibaan magaalaa Johannesburg baluma wal fakkaatuun du'e. Afrikaa kibbaatti balaan konkolaataa akka malee nama fixuu jirti jedhan. Maddi Tookak jedhuutti bara 2018 qofa namni 13 balaa konkolaataatiin du'u himan.
Sir muudama ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad argaggeeffameenii bulchootii Afrikaa argaman deeggarsa biyyattii qabanii fi dhaamsa nagaa dabarsan. Paartiin Abiy Ahmad filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa sagalee caalaa argachuun ministeerichi har'a waggaa 5 dhufuu bulchuu fi kakate. Bulchootii Afrikaa kunneen Abiy Ahmad aangooti deebi'uun gammachuu isaanii ibsanii uummata Itoophiyaa walitti fiduu irratti akka hojjetu itti dhaaman. Pireezidantii Uganda Yoweri Museveni siyaasa sabummaa biyyoota malee inni ijaarti jechuun lammiileen Itoophiyaa gorsee karaa faayidaa isaaniif fiduu akka filatan gaafate. I have been watching and participating in the African scene for almost waggoota 60 darbaniif siyaasa Afrikaa hordofaaf itti hirmaachaa turre. Waggoota kana keessatti waan hedduu taajjabne. Asiin dura rakkoo Ugaandaas mudatee ture rakkoo siyaasa sabummaati. Ani gosa kana, ani gosa biraa, ani amantaa kana, kaan amantaa kana hordofa ka jedhu hedduu nu rakkise. Siyaasa sabummaa dhiifnee gara siyaasa fedhaatti yeroo ceenu rakkoo furre. Lammiilee Itoophiyaaf waan gaarii ta'e hawwina. Garuu siyaasa sabummaa moo kan fedhaa isaaniif wayya. Remember that politics of interest or politics of identity. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan uummata Itoophiyaa waliin ta'uun naannoo misoomaa fi guddina gochuuf akka hojjetan ibsa. Hojii jabduu seegatti Abiy qabsisuun waan barbaadu kamiifuu Keenyaanis waliin akka dhaabbatu mirkaneessa. Kenya stands ready to work shoulder to shoulder. Keeniyaan obboloota keenya Itoophiyaa jiran wajjiniin harka wal qabannee naannoo cimtuu badhaadhinaa fi nagaa ijaaruudhaaf qophiidha. Akkasumas immoo wanti har'a si yaadachiisu uummanni Itoophiyaa imaana sitti kennan, imaana nageenya amansiisaa fiduu, imaana tokkummaa biyyaa tiksuu sitti kenne, waan uummanni biyya kanaa akka tokkomsituuf sitti kenne kadhannaadhaan deeggarsa kaminuu si faanaan dhaabbadha. Har'atu warra si filate, warra si hin filannes ministeera muummeedha. Hunda isaanii uummata kee. Kanaaf uummata kana tokkomsuudhaaf hojii hojjettu ni deeggarra. Itoophiyaan haadha bilisummaa Afrikaati. Itoophiyaan biyya hin koloneeffatamnedha. Biyya biyyoonni Afrikaa biroo bilisummaa isaanii gonfachuu akka danda'an agarsiistedha. Kanaaf biyyoota Afrikaa hundaaf Itoophiyaan haadha. Kanaaf yoo haati nagaa hin taane kaan nagaa hin taane. Kanaaf yaa obboleessa kiyya har'a imaanaa guddaatu sitti kenname. Nageenya amansiisaa fi tasgabbii qabu akka fidduuf waan dandeenyu hundaan si bira dhaabbanna. And mine today to assure you and assure you the people of Ethiopia of our solidarity in that. Pireezidantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir gahee Itoophiyaan bilisummaa biyyattii keessa qabdi himuun jaalalaaf kabaja qabuuf ibsa. Gamkaaniin rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessa jirtu karaa nagaan akka furamu gorsa kenna. Ethiopia is our great mother. Itoophiyaan haadha keenya. Osoo Itoophiyaan hin jiraanne Sudaan Kibbaa akka ammaa kana hin taatu ture. Kanaaf rakkoon nu mudatee akka deebi'ee uummata Itoophiyaa mudatu hin barbaannu. Wal dhibdeen jirtu karaa nagaan akka furamu feena. Dialogue and by peaceful means. Pireezidantiin Jabuutii, Nigeeriyaa, Senegaal, Soomaaliyaa fi kanneen biroo akkasuma dhaamsa nagaa dabarsanii Itoophiyaa waliin dhaabbachuu isaanii ibsan. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan gabaasii Pandora Papers waa'ee qabeenya isaaniitiif maatii isaanii icciitiin baase ifoomini qabeenya akka jiraatuuf kadaandii banuu jedha. Pireezidantii Keenyaataan karaa dubbii hima isaaniitiin erga kadabarse gabaasii akkasii mala maltummaa qolachuuf gargaaraa jedha. Gabaasii icciitii kun Uhuru irratti maallaqa $30 miliyoona